Kena dabarsaa malee jedhe mubaadhu yoo mubaadhu jettani akka sila ho'iftanii hattuu jedhamaa turetti namni dabalamee waamame hattuu jedhamee haawwu anas baaddeen deemaa. Kanaafi koppiliin godhaa jechuudha. Yoo koppiliin gootan malee namichi kun nuuf jedheera. Raasheen isaan kun immoo biyya Ameerikaan jiranii tokkoffaa wanni isaan irratti qabamuu danda'anii maqaan isaanii adda. Deebisee immoo ijoolleen irraa viidiyoo wara amma ijoolleen hedduun kan jarri machuu sodaataa jiran nuuf namicha kana. Birrii Itoophiyaa birrii miiliyoona tokko 500,000 kafalee ergan ka'ee ani si fidee yoo warra koon taatu ta'e birrii keensii deebisanaan jennaan. Hayi egaa argaa Ameerikaa taa'ee na jaallate rakkoon qabu. Sittee yeruma jedhee gaafa achi ga'e yoo inni naa ta'uu dide ergaa ba'uun danda'a jettee mucaan tolee jetteeni booddee viidiyoo irraa waraabbate jechuudha. Viidiyoo beektu miti halkan viidiyootti dawwalaa viidiyoo irraa waraabbatee erga ka'een booda amma mucaani yoo ummanni nyaatame ani nyaatame yoo ummanni ummataa deebi'a anaaf innaa deebi'a waraqaa ragaa guutuun qaban baarek garuu gadi hin baasin footokos gadi hin baasiniiti nama danuudha kan inni gowwomsaa ture an suutaan ijoollee warra inni wal barsiisaa tureen sii fiduun danda'a jetteetti. Namni kuni birrii waan isin dhibu mucaan tokko maal jette eda wayyoo jette bro hello 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 waan isin dhibu isa kan viidiyoo irraa waraabbate namichi shamarran isinitti himneerra namicha kana intalli tokko maal jette nama kaleessa suuraa isaa maxxansitee naan jettee dhufte maal godhee jennaan maxxansitee naan jette Ameerikaan isin geesse jedhee birrii nama nyaatee hin jedhee ani namanu jette adaraa waaqayyoo mubaarak akkas hin jedhin ani namanu jette maal inuma inamanu ani boo'icha jechuudha ani namanu ani beellamni koo kunoo torban dhufu keessaan Ameerikaa deemudha. Akkam birrii miiliyoona tokko 600,000 kafalee hin jira. Doolaara 6,000 kafalee hin jira. Soba naan jedhi wanti kun. Bakka asiin deemudha shaantaa qopheeffattee naaman tun shaantaa sin agarsiise baay'ee gadditu. Shaantaa bitta torban dhufu keessa deemta jedheeni diraamaan isaa waan nama dhibu diraamaa dhumiinsa hin qabne wayyabbo diraamaan jabaatee dhumuun hin ta'u. Diraamaan isaa uffata bichisiisee caammaa bichisiisee waan Ameerikaatti uffattu bitattee shaantaa qopheeffattee taa'arti mucaalam annan maraadha yookiin ofan ajjeese dhugaa taanaan jette maqaa balleessaa jirtu malee inni himanuan jette wallaahi dhugaa taanaan ofan ajjeese jette jiraachuun barbaadu an uffata koo qopheeffadhee shaantaa koo qopheeffadhee qophaa'inaan jedhee tikkeettii illee naa ergee tikkeettiin itti ergee tun sin agarsiise. Tikkeetti kijibaa kutee ergee fi darso malsii sanu dhaqaa gala kutee fi namichi akkasitti Itoophiyaa keessa taa'ee araadaa ta'ee amma nama keessa yeroo deemu kun amma deemninnatti fakkaata. Inumaayyuu nama nagaa eegu fakkaata biyya eegu fakkaata yeroo laalta akkatti dha. Najee ministeerii kaate jechuun jaamaan. Argitanii yeroo laaltu deemninnatti biyya keenya eegu fakkaata garuu hattuudha jechuudha. Kabajamtoota jaallatamtoota keenya namoonni nama kana beektanu. Adaraa rabbi namni fira malee hin dalanne adaraa rabbi adaraa haadha keessanii haadha qabdanii miidiyaa agartuu kunoo waan arge garsinii baasaara arge isin immoo yoo biran dhaabanne anamma obboleessa koo teendossa Oromoo kanaaf sheer godhaa jenne namni danuu yeroo dhufe himattoonni isaas baay'ataa dhufu namoonni namni kun birrii isin nyaate Ameerikaan sin geessa siniin jedhe ni kijiba namichi Itoophiyaa keessa jira. Maqaan isaa Daani'eel maqaan akkaawuntiin itti maallaqa irraa guuraa ture. Piliis kottaa hibadhaa bakka booddee kophaa baatanii himachuurra anatti itti gaafatama namichi Ameerikaa nama geessuu miti ofiisaatiyyuu Ameerikaan jiru foonaadha kooti. Ni kijiba kanaaf ijoolleen diqqa torban dhufu keessa deemtu jedhantanii shaantaa qopheeffattanii jirtan hin saalfatinaa kottaa ol galaa ilmi dhiiraa tokko baalageen nama gowwoomsaa jechuudha. Kanaaf namichi kun qabamuudhaaf namoonni naannoo keessattu namoonni naannoo please
eeruu kenna. Mootummaa Itoophiyaa harka galee jira informationiin isaa guutummaan guututti. Amma eeruu kenna. Naannoo kam akka inni ta'e. Namoonni himatta yoo jiraattan yookiin beektan yoo jiraattan sadii barreeffadha. Galataa argattu uummata Oromoo bira. Galataa argattu ijoollee durbaa hedduu 10 ol boochisee jira namichi kun. Gamanumaan immoo agartuu miidiyaa fooloo godhadhaa koppiliink sheer walii godhaa. Akka sheer gootanuun namni isa beeku dhufuu danda'a, namni isa himatu dhufuu danda'a. Namni kun ijoollee durbaa dhaqee tiktookiidhaan, feesbuukiidhaan gara argeen haay jechuudhaan akkam jirta, nagaa keetii eessa jiraatta jedha. Ijoollee biyya arabaa kana madaan jira danudha. Madaa jiraatti tuqudha. Biyya arabaa keessa jirta. Anaan haadha koo paaspoortii qabdaa. Ana sii xumura. Ameerikaan jira. Sii xumura. Nama tokkotti himini namni keenya yoo walitti himi namni heddummaata. Erga ofii keetii baatee kaatee nama biraan baastaa jedhee waadaa kakachiisa jalqaba jechuudha. An sin baasa birriidhuma piroosesii malee wantatti kaffaltu hin jiru. An Ameerikaa sin baasa. An ofii kootii namatu na baasee namni na baase sun du'ee jira. Galata guddaan irraa qaba. Ani illee galata sii ooluun barbaada. Erga baatee kaatee immoo atis galata namaaf ooltaa jedhee ijoollee miskiina waadaa galchiise jechuudha. Erga namni sadii barreeffattan sobaan hin barreessina waan biraatiif. Namni nama kana beektan eeruu nu kennitan yookiin immoo nama kana himattan yoo jiraattan qofa sadii barreeffattu. Isin immoo koppiliink sheer godhaa. Obbolaan keessa yeewwan isin dhossan malee nyaatamanii jiru. Amma intalli tokko malee an hoggaa sadii guutuu maatii kootii bilbila malee wantan ittiin haasa'e hin jiru. Farankaa tokko ergeen beeku. Ani namanu of adajjeessa jetteetti. Jala murtee jechuudha. Ani naman of adajjeessa. Ijoolleen immoo mana keessanii manni kun taap koppiliink sheer gochuun dhageessanii hin dagatina. Namni nama kana beektanu adaraa rabbii isin jedha. Namni nama kana beektanu please nuu hima. Bareechaa laalaa ofitti butaa achi butaa as butaa laalaati ni beekna jedhaa nuu hima eeruu nuu kenna adaraa rabbii. Ijoollee shamarran biyya arabaa miidhee jiran jechuudha. Namni beektan sadii barreessa. Amma namni kun lafaa buqqee kanaaf sheer godhaanne bakka namni beeku hin jiru jechuudha as keessa. Sheer godhaanne. Nama yoo xiqqaate adda koo kana gadi tuqaati sen godhaa amma dhumaatti jechuudha. Jabaadha. Sen godhaa nama hundatti sheer godhaati namni dhufee alaaluu tokkoffaa ijoolleen maallaqa nyaataman ni bahu. Lammaffaa namni kun namni isa beeku ni dhufa ni qaba jechuudha. Adaraa rabbii sheer godhaa. Kanuma sirrii. Sheer gochiisaa. Mubee ani yaanni ani qabu namichillee akkaawuntii isaatiin iyyuu hin qabama rakkoon qabu gin ragaa dabalataa namoonni nyaatamanii jiraatanii yoo jiraatanii jiraachuu danda'u waan ta'eef namoota baay'eedhaan saamamaa jiru bara kana hattuun silaa baay'ateera. Namoonni nyaataman akka dhufanii dabalata ragaa dabalataa funaannachuudhaaf hin barbaachisa waan ta'eef sheer koppiliink gochuu hin dhiisinaayi. Borus isinis yoo nyaatamtan obboleettii keessanis utuu taate harmee keessan utuu taate isin aarsa waan ta'eef matuma keessan utuu ta'e isin aarsa waan ta'eef akka keessanitti ilaalaati sheer godhaa namoota hundatti. Sheer godhaa koppiliink gochuu hin dhiisinaayi. Miidiyaan agartuu miidiyaa keessanii dhaabbata isiniif dhaabbatedha. Namichi akkaawuntii isaatiin iyyuu akkaawuntiin irratti maallaqni irratti gale eessatti akka socho'e eessaa akka inni baafatu argamuu danda'anii rakkoo hin qabu. Waan kamiif iyyuu isin namoonni nyaatamtanii yoo jiraattan ol seenaati. Namoonni lafa inni jiraatu yoo beektanis immoo ol seenaati lakkoofsa barreeffadhaati eeruu kenna. Hattuudhaa fi obboleessa sanillee yoo ta'e hattuudhaan dhoksina. Buddeeta mucattiin kun shittaayee kan jettu kun erga silaa'oonni mataa jirti. Maali yaadarraa fuudhime? Shittaayee Oye, mubee nagaan siif haa ta'u. akkam nagaadhaati? Galata waaqayyo nagaa godha. Namicha kana hin beektamoo? Ani namicha hin beeku garuu ofii kiyyaati rakkoo guddaa rakkadhee jirani malee. Rakkoo biraadha isa kana wajjin wal qabatu miti. Rakkoo Lakkeen ofii kiyyaa ani rakkoo cimaa kee obboleettii koo biyya Suudiitti na jala ajjeesuuf jedhaniitti dhasheef jedhee tananidhaan eeggaddarraa kaasee.
Namni rakkoo hin qabne hin jiru giiftii ko. Hundinuu rakkatee maastaara ala caalaan isaa. Mubee maaloo adaraa kee rakkoo lubbuuti bar rabbumaa jedhaatiin adeeggaraa. Rakkoo lubbuu akkamii meetu. Engaddaa dura dawwalattee na ajjeesuuf jedhu waan ta'eef biirootti na dawwalatte biirootti dawwalaa ture. Hawwiita jedhu tana galchi mee mubaarak hawwiita jettu tana galchi. Maal rakkoo himachuu dhufaa jiru rakkoo dhumaa. Ilma adaadhaa kootiif jedhaarti. Sagalee isaattu na bira jiraa jetti. Sagalee isaattu na bira jiraa jetti. Ollaa galchaa qaba. Kunoo muditeeran qabu malee kunoo ilma adaadhaa koo kan jettu kana mee. Mee. Galchaa ni. ol galchimee awwulensi. Muditeeran qabu ani. Ayyeetan awwuneeta. Galte. Gaa ishii miti kunoo tokko ilma adaadhaa koodha kan jettu. Awwineet hin beektaa? يعقص شعري يا مامي تعرفين تسوين هذا؟ Awwineet. ايوه انت سميته؟ ايوه Awwineet. Awwineet. Mubaarak. Ni beektaa? Mucayyoon tun natti ergiteerti sagaleen isaa telegiraamidhaan na bira jira. Wanni ollee waan baay'een irratti ergite mattaawaqaa biyya Ameerikaa kana jedheetti ergellee yoo wannoo jechuu baattan isiniif hin erga. Okay. Yoo si himatte? Mucayyoon namicha kana himatte namicha Itoophiyaa jiru suuraa isaa na ergiteerti. Kan wajjinaa isaanis sagalee telegiraamidhaan na ergiteerti. Mattaawaqaa Itoophiyaatis naaf ergite. Kan immoo waraqaa biyya Ameerikaati jedhee isallee kan ergite naaf ergiteerti. Dhugaadha maqaan isaa inni. Maqaan isaa meeqoo hin laala. Maqaan Foon qabda bitii naa ergime. maqaan intaloo inni. Hundi keessa ishee godha. Kanaaf ishee godhaa sinii jedhe kunuuna. Namni himatu nuuf ishee godha. Mubee maqaan meeshinii godhe kana laalime waan jechaa jirti maarree kan na nyaate. Ardeera waameera. Ardeera. Mucayyoodha sheeri godhee waama kan waraqaa Ameerikaa ergeef suni Baqqalaa jedha. Kan waraqaa Ameerikaatti jedhee ergeef suni Baqqalaa jedha achirratti maqaan isaa jechuudha. Kan biyyaa hoo? La intaloo Kan biyyaa immoo Daani'el jedha. Daani'el Abarraa. intallee jinni. Mucayyoo dawwala tawwaa. Intalli sabboontuu jedha. Zinnaash jedha maqaan ishee sabboontuus Zinnaash. Sabboontuu. Maqaan tiktookii sabboontuu. Dawwalee waamu? Ishiidhuma nan beekan nufti. Ishiidhuma yaa. Kaleessa dhuftee himatteetti. Ragaa na bira jiru hunda isiniif hin erga. Yaa isiniif hin erga. Gadda mana siifanitti nutti himattee achumaan keessaan naa ergi jedheeni naaf ergitee karaa telegiraamitiin illee maal godhee sagalee wajjin haasa'aa turani gaafa bilookii godhu sagalee san muluu akka jirutti telegiraamii muluu jalaa dileetii godhe. Hanqabdu sagalee lameen qabdii isa san naaf ergiteerti. Lakkoofsa bilbilaas kan Itoophiyaas. Lakkoofsa kun qabdaati. Lakkoofsa kennan siifan irraa fudhadhesh. Maal jechuudha? Lakkoofsa kun 22 qabdu maati? Qo'ina laalame. Innaa namoonni ammallee nyaatamtan yoo jiraattanii hin sodaatinaa wanti inni godhu hin jiru. Akka inni biyya keessaa hin baane miilaanillee ta'e akka inni biyya keessa hin sochoone suuraa dabalataa yoo jiraate nuu baasa. Suuraan isaa suuraa dabalataa. Obboleessa sodaatanii miti jarri amansiisee jira namichi sii galee
ijoollee biyya lafaa qallitti waan amantu amannaan immoo hin shakkitu. Amansiisee jira ijoollee akka baasu. Isheen deematte dhuftee maal naan jetti? Qoy sagalee sinsinii bana dhaggeeffadha. Ela. Ela. Maaloo mubeenatti dubbadhu sa'aatii baay'een qabu jirri kiyya na waamu. Obboleetti situ sa'aatii hin qabne malee anis sa'aatii hin qabu. Jirti garsi buusadha. Nuti qabadhu taa'e. Dhimma lubbuu qabannee jirra. Kam isiin dubbataatu kun? Nuti qabadhu. Sa'aatii yoo qaban yeroo biraa deebii. Amanaan jirtu taattiin edda galgala dhuftee mattisiin tokko immoo guyyaan beellama si ganaa dhagatii ta'e guyyaa beellama eeguu barbaaddeesi dhaggeeffadha. Beekuu adana gisee viidiyoo hojjettu achirratti viidiyoo seerratti maqaa kee kaasini maaliif akka baay'een raasa waan hin barbaanne fi innaa agartuu miidiyaa irratti dhufee madda jechuudha. Viidiyoo keessatti ijoollee irraa nyaatti jedhi malee maqaa kee achi keessatti hin kaasinis hin jedhamu beekuu eebbifamuu keessaa ibsa. Sanga kalau ke soalnya itu kalau kita sini dulu itu memang aku sini juga ada ya ada nama ada sini juga itu kami dari ya tuh nanti bukan itu sini lah nama lagi kamu dia mulai dari itu nanti cuma segala kali ini beres ini orang ini ada sunnah lah jadi ada buat ini itu Soalnya jadi ini proses sih karena ini mabella Sahara kan banyak sudah dibuatnya orang terkontrol saja juga Sahara kan orang ini baru mulai apa ini agak banyak betul sebenarnya nanti yang mau usaha ya bella mana agak dia juga anu media agar tuh tuh ya ada lagi untuk kalau juga Telegram ini bisa kan amoni nasihat kalau nggak tuh kalau nanti wani nasihat tuh deh iyo kan chat bisa dilihat boleh jaga ini ya Telegram ini arah bedeti, mungkin messaging dilihat ya lagi nanti itu link lamun message itu ini kami nggak bisa interview, nggak beda rumah yang Telegram yang beda, messaging di beda jadi jual kawan lagi orang dilihat boleh beda himbat mana jalan ni, soalnya jadi arah buta nggak ada kalau nggak ada sertifikat itu baik dilihat boleh Facebook bisa rekomend jadi itu, soalnya saat Ani siar ke film John siar ke sana je le film satu kore je tu le film itu apa ni sesama gube je le film nah kalau buat ni buat balik temu dia gara-gara walumaa galatti mucaanii amanuu hin dandeenye akka namichi kun isii nyaatee jiru amanuu hin dandeenye abbaan barbaade haa himatu abbaan barbaade haa dhiisu maanu cinqe abbaan himate hin keessummeessine abbaan himanne dantaasaati bor garuu erga inni qabame kee yookiin birrii ijoollee kafalee keenyas akka itti jirtanii himattan hin barbaannu la'a namni kun hattummaan isaa mirkanaa'eera ofii jettan kottaa himadhaa ofii jettan dhiisa maaltu